maal abbaa gadaa durallee uumee ganamaatiif sirna biyyaatti illee namni ilma qaba ilmoo qaba ilmoon bakka deemtu qabdi bakka geettu qabdi galma dhalattuuf qabdi sirna dhalattuuf qabdi ilmi kee haa guddatu haa barakatu akka atuureef jette gadaamessi kee haa jiidhu atillee barakadhu galma gahi gurbaa jabaadhu ol bahi jetteeni nu ammoo karaan hambaa kakaleessaa ilmaan xixiqqoo har'a lafaa dhuftu kichuu tana kakachiifnee duubee jaraa kana xureessinee akuun badduudha ilmi naan dhalatini jira naa dhalatu hin guddatini jira guddatu hin dubbatini jira dubbatu fudhataman argatini jira wallaahi sanuman dhugaa hameen dhugaa waan ati jettuuf siin jedhe isiitu jira facaafadhu naan biqilini jira biqilu nan nyaachisini jira tuni amma nu kakuun maanguddoo as jirtuu nama as jiruu nama 400 as jiruutti dubbiin jabdu uumee abbaa keessa sirna abbaa kaleessa hin jirtu yaa kaleessa beekeessa illee hin jirtu namni kun lamiin ka walitti dhufe kaleessa hariirootu walitti isaan fide obbolummaa yookaan qe'ee namoomaa fi waloomatu walitti isaan fide isaan lamaan harka walitti hiixate kana lamaan rabbii tokkicha jira har'a ammoo nullee itti dhufne maanguddootu as jira abbaa gadaattu as jira abbaa amantiittu as jira dargaggeessa qeerroof qarreetu as jira nu yoo dhugaa jiraatte ta dhugaa argu kaameraan rabbii guddichatu jidduu harka isaanii gidduu jira namni durallee akkuma uumee hambaattuu walirraa fuudha wal waakkata walii galcha sirnan wal himata jilbaan laalanii achi keessa dhugaa jirtu waan jiru laaltee jaarroleen laalteetiin dubbii tana adda fuudhan kanaafuu isaanillee amma dorgommii anatu isii mo'ataa isiitu na mo'ataa irratti dorgommii osoo hin taane mo'aan rabbi tokkicha warra as taa'ee dubbatu kanaaf warra waa argu kanatu ijaan waa arga tanaaf osoo akkasumatti laalleetuma isaanillee nu jalaa laafanii gara dhugaaf haqa lafa jirtuutti deebineetiin afwan walii jedhanii araarsanii tana sirna jedha anaa miti yoo haa kakatu jedhan ammoo sirna akkamii jedhaa itti wal gaafannaa abbaa gadaa namni ama dhugaadha ustaaza baazarri illee deebanii abbaan abdallaa faatillee maddaan ibraahim faatillee waa dubbanna jedhaa jirani mee waa dubbatanii bakka kakuu kana qalbiin itti kennaman buutu mee jara keenya obboleeyyan teenya warri jaarsolee hin kansiifna jettammo kunoo dubbii argaa jirtanii aga dhiibnellee aga qaanellee argaa jirtanii isin hawaasni as keessa jirtan qixxe itti ilaalleeti karaa ilmi namaa yoo dhabe jaarsi qixxe ma araarsa maallaqa kana qixxe araarsinee afwii goosifnaa jettan tana lamaan keessaa mee amma jaarsoleen warri kakateeti kakummaan haa baasuu jedhu warri kakuu kana ilmaan tanan dhiibnu jari kun jara ol deemaa jiru kakuu waa hedduu balleessiti jara kana kakuu kanatti hin dhiibnu jidduutti araarsinee jarallee kadhannaa jaarsummaa jidduu kadhannee araarfannaa warri jettamme ayyee anamma akki jedhu gadaa assalaamu alaikum waalaikum assalaam yaada soonaa kana deeggara maaliif jennaani ijoolleen tullachuu ijoollee lafaa dhuftu abdiinis aaliyaan illee ijoollee lafaa dhufanii kalillee agartanii jaarsi nama kakachiisuun iizidhaa miti kakuun akkuma isin jetta waa hedduu qabdi ani wanni jedhaatiin hin jiru wanna kana osoo laallee jiddumatti cabsinee irra gaariidha malee kakachiisuun nuufillee gaarii mi ijoolleen tuni lafaa wal dhufaatiin hin jirti gaariin tahuu antama soonaa san qabadha anillee gara siraabe isiisan jedhee baran anuu bakka kakuu أنا في نبى سديتاني أيوة عليكم السلام أما جري لشويو ندعو جرتني أما جري لشويو أكا سنجتن قربان لي أرجينه إنتلال لي أرجينه جري لشويو درجة جسلا فاروف جرو نما بورو أرجيته فوندرو إيجاتو أما إنسان اللي أما تنا ساعاتي كانت يو دوغا دوباتن في رومان هم بدو جري لشويو تربي برومال تعالى لتنجرني إبالو نشيندني إبالو نمويني ميديا كل اللي نمويني إنسان لتشويو كتاب قبتشوف كوبي جراني ayo le duga bolle duga guchuba anani kanana duga jiransani amma nulalletuma jara lachuyun kasibnu tama rabbi lalle akka jiddutti walit dhufani rabbi jecha wali dhiisanii jarri lachuu ajeddan kun asitti hobba'u
jennaa jedhaanillee gara keessa jira mabruukiin kakachiifnuu jedha. Ammoo nama yoo afurta gara dhagaya pilaambiillee yoo dadhabamtee jette yoo dadhabamtee jarri lachuu jidduu kanatti ta'e garuma kakuusan deemna yoo amma tanaan nu itti dhumne pilaambiillee ni jira. Ammoo tanaan itti gadhumna dura tana jedha. yaani keenna arfanuu wal fakkaatu ustaaza Baazarri. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. دران Isin درسة ديفام اللي در اللي أسمر واجنان قبونه. ليس isin الشديد على العسرى yakkisiin إنما bakka الشديد الذي isin يملك نفسه yakkisiin عند isii الغضب. saamsan. أرجير اللي ليس الشديد على العسرى إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام Sallallahu alaihi wasallam. دلنسون نمني يوا اسمودة واجدو نما دلنسو مواتيمتي يعني namni leenca jechuun nama jajjaba jechuun nama yoo hamtuun takka itti dhufte dallansuu liqimsu jedhe habiib alkhalqi alayhi salaatu wassalaam. Ijoollee teenna akka aartanillee hin ta'ina isintu hambaa biyyaati isintu abbee biyyaati biyya tanatu isin qaba nutu isin qaba baarakallahu fiikum. Asirratti wanni an jedhu inna allaha laa yakfaa alayhi shay'un fil ardi walaa fis samaa. Mucayyoollee mucaallee isa jidduu kanatti Muhammad Nuuriin guyyaanonni jedhellee akka birriin tun jirtu fakkaataa bakkee isiin jirtu rabbi jalaan dhokanne nama jalaa dhokatte malee nu'uu dhokata malee rabbiin beeka. Nuti har'a immoo isin kakachiifnee waan hin taaneen isinitti hin gallu. Atilleen ilma lafaa dhufa jiru isinillee intala lafaa dhufa jirtu. Duniyaan tun immoo duniyaa hattuu nama harkaa fudhattu. Qixxeematti ilaalaa garuun tun waa qabdi beeka. Osoo haguma fedhellee wallaahi billaahi anuu isinii kakadha. Jiddumatti illee nuti finne hayti immoo abbaan sun yoo hin godhiniif abbaa Abdallaa deebisa abbaan sun yoo dhiifama hin godhiniif yoo manu qixxellitti illee araarsine yoo abbaan sun hin dhiisin hin dhiiftu. Irra caalaan osoo jaran ana dallansuun na godhe miidhamatu na godhe garaa nyaattiin na godhe jedhee namnummaan tokko ifa baasee bareeda. Ammaaf anillee wanni an jedhu jiddumatti ilaala araarsaa kakuuntun immoo waan guddaa nama jalaa balleessitii akka amma dallananii fuula namaati jedhanii miti yoo didamte isinuun didamti yookiin qixxeematti ilaala araarsaa jechuu fedhe. Baarakallahu fiikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ayyee waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaadni keenya walumaa gala madda. Meelaan mee singeen abdiin hin jeekin madda. Maddaan dalagaa seenaa isinitti kennadhee gurri isinuma bira na jiraachuun ooluuti. Ayyee boona Kaayadhe jedhee bara. manaa gannu naquu weedaaree laatamaa bilbila jala tare boona. Inni illee nama bilbilatti bilbilanii abbaa gadaa. Marree Bagadaa dhiifama bakka hojii jira guddoo dubbachuu hin danda'u waan isin jettanii anillee aaminii jedha. Dhiifama. Ayyee takkuma warri jaarsaa afaan tokkuma walumatti nu galee hawaasni keenya kabajamaan kaas jala jirullee waan nu jenne kana guddaa hin ceemanii hin fakkaatu ilma namaa kakuu kanatti hin oofanne natti fakkaata. Mee boona as deebi ka boona kakuu kan nu dhageettu. Boonaan biraa deeme natti fakkaata. Amma masona Inni dhagaa. maarree amma ijoollee lamaan keessaa tokkocha jara lamaanitti deebinee jara dubbifneeti waan nu isin araarsinee nu jaaladhaa jenna. Akkasirti amma gara jaraati. Namuu waluma fooyataa fooyanne ijoollee namni keessaanillee walitti dhufee achillee dubbii irraa achi baafatee maqoollee hin fudhata amma maqoollee hin fudhannu. Mee namuma tokko keessaa nu dubbisi haa barakatanii haa ulfaatanii. dura Mee bakka kanatti xiqqoo asii yaada na baaftan dhiifa manaa godha. dhagaa Meellaan abbaa mabruk Abdallaa meellaan. takkatti isinit deebi'e dhiifama. In dubbatta. Boonaas hin baafnu.
Maalin jettu? Maali manni keetii ka jiru mana nu gattee litte waan nama mana onnattee cidha keetiif littee fuu yakki ka jaarsolee mana ooftee biraa litte kennadhu dura. Bu'aan battalaa ballee. Fiddu banna deebise. Warning gina fidee jira maal akka inni ta'e hin beeku mee taaf godha. Warning gina fidee jira daqiiqaa kudhaniifi. Ayyee taaf godhaa fi lamaddaan waan bidhaatiif littee seena. Meeti qosi osoo ofitti hojjette oma takkaa lama dubbachuu barbaade dhiifama naa godha. Abbaa gadaa osoo baaftanii bareeda dubbatu. Dubbadhaa boona. Ayyee ulfaadha manguddoo teenya abbootii teenya warra as keessa jirtan rabbi ija keessan dura illee nu hambisu. Wanti nuti barbaadnu dhugaadha jara keenya. Isin laaltanillee dhugaa. Ayyoolleen dhugaa qabdi abboolleen dhugaa qabdi. Dhugaan jidduma tana lamaan jirti jedhe. Dhugaa baafna. Dhugaan amma isin baasuudhaaf as teettan ka jara lamaaniiti miti. Nama nuti asirra finne kanatu dhugaa barbaada. Inni kalee mallaqa itti kenne jettu. Inni kalee mallaqa keessa ofiitii fuudhee nama kanatu kennetu dhugaa barbaada. Namni kunillee dhugaan tiyya haa baatu yoo ka dhugaa tiyya naa baaftan taate jarri tun haa qulqullooytuu waan jedhu ergaa dabarfata. Dhugaan kun qabaatun ammoo bifa kakuutiin malee bifa amma isin irra qabdanii deemtan kanaan dhugaan tun eessa akka jirtu namni hojjaan beeku jiru jechuudha. Akkuma kaleessa muciyyoo tanaaf mallaqa barbaannu, akkuma kaleessa muciyyoo tanaaf dhugaa barbaannu, dhugaa nama kaleessa irra nu fichisiisanii namni kun akkana na godhee san barbaanna dhugaa nama sanillee baasa. Akkuma kalee muciyyoo tanaa dhaabade dhugaa nama sanii makatu bade nama kanatu hattu jennee asirratti finnee asirra maxxansine. Namni kun mallaqa kiisha kiyyaa fuudhee gurbaa kanatti kenne. Gurbaan kun ammoo fuudhee mucattii tanatti kenne jedha. Mucattiin natti hin kenninetti. Dhugaa nama sanii baasuu yoo taate ijoolleen tun kakattee haqa gartee haqa bakka jiru rabbitu beeka. Gamaa gamanaayyuu gartee waan silaatti fakkaatu dubbattanii jirtan. Tanas si hafoo jira, tanas si eeggata, tanarra dhaabbadhu qabri si bada, ilma si bada, dhala si bada jettanii itti himtan gurri duudaa miti. Hadda isaan lachuu nama dhalee ilmoo argachuu barbaadu. Kanaafuu dhugaa nama duyda duuba jiru san baasa. Dhugaa Maamman Nuur baasa. As keessa malee dhugaa Maamman Nuur akkanatti affaanamtee haftii jechuudha. Na offolcha. Boonaa kiyya. Boonaa. Inni dhagama. Egaa waa dubbatamee nu jala harkisaa ka eela. Waan amma ati jettu kanallee wallaalleetii miti. Wallaaleen goonee walaa ga'uuf godhee jette jedhan haati ijoollee aanan areerteeti. Obboleessa kiyya wanni kakuu jedhamu kuni amma akka aniifatti ilaallutti miti. Akkummaan namni waan beene tokko ilaallutti illee dhugaan jidduma nama tokkochaa jirti. Ruukoo isin qabadhaa yoo dhiifama isii ana deebisaa fi isin qabadha. Dhiifama boona Muhammad Nuuri. Qarshii 3,500 abdii irratti hawwalee jedhe. Abdiilleen qarshiin sun nageettee jedhe. Muhammad Nuur dhugaan isaa baatee jirti. Ofirraallee mallaqallee erge. Osoo abdiin kawaa katuuti Muhammad Nuur maqaan isaa bade mallaqni abdii irra jira dubbiin bakkee jirtu. Muhammad Nuuriin osoo hin ta'in hawaasni illee ka hubatu abdii fi mucayyoo jidduu jirti malee Muhammad Nuuriin irraa baatee jirti asin nuu dhaabadhu boona. Dhugaan jirtana. Kalamma faallee kasii dabalu. Kajara kana lamaanii illee yookiin mucattitu dhugaa qaba yookiin abbaa gadaa mee waa tokkochitti amma muciyyoon ka himatte ila muciyyoon ka himatte nama biraa himatte mee dhugaa tana isin irraa fuutanii dhugaa kana mallaqa gurbaa kana biratti argitanii mallaqa kana gartee gurbaa kana balleessettanii galchaafi jirtan moo galchaafi moo dhugaan tun Muhammad Nuuriin bira jirti gartee Muhammad Nuurtu mallaqa kana galchaaf asirratti dhugaa irraa fuudhaa jirtan yookaan dubbii tana muraartan isin. Akka ayyanan baaf ture. Ela mucayyoon abbaan sila mallaqaan himatte mucaan natti galee jira birriin suni kafaluullee baateen na bira jirtii jedhe amanee lafa gaafa bu'e Muhammad Nuur qulqulluu ta'e gaafas qulqullaa'e inni kadammoo jidduma mucaatii fi mucattii tanaatittu jarri lamaan dhugaan qaban jira. Namni dhugaan bakka takkatti jirti malee amallee yookiin bakka mucayyoo jirti yookiin bakka mucaa jirti. Nama lamaan kana jidduu dhugaan bakka laman jirtu. Yookiin himata himattu keessa mucattii tana bira rakkoon jira yookiin himata himatu keessa mucaa kana bira rakkoon jira. Tokkocha bira dhugaatu jira tokkocha bira dhugaan hin jiru. Dhugaan nama lama bira hin jirtu. Wanni jedhaa jirru nu amma yoo qaallichallee ilaalaa jirru kakumaan haas dhufanii waan sanii kafallaadha. Mucattiin illee anka kadhee waan sanitti hin seenaadha.
Nooma kana lamaanuun goonu anjara kanallee asumarratti argaarra malee atis yoo taate waanuma nu himannaan kun ka'e arge malee obboleeyya wayii waliin taane obbolummaa rabboomaati tuunta arsoomaati tabiyyoomaatti namni wajji haasaa jira. Yoo birriin kunillee gale mallaqa kiisha kiyyan galu kiisha keellee hin galu namni miiraan deemeetiin duubaa duuba ofiin balleessiniifi naga araaraa jidduu kana buusaa jirra obboleessa kiyya kasii galu. Mana kiyyatti hin galu birriin kun yoo 3,000 bishaan isanillee kennaniif mana keetitti illee hin galu. Jarri kun waan laaltu laalte shayitaanni waa itti mudhisee jarri lamaan wal jalaa gallaafaan jiranii wal balleessana deemaa jiranii kana godhuu irra eega jidduu kana teennee ka haasofnu nullee rabbii kennaaf jecha mucattiinillee mucaanillee isin araarsinaa tarabboomatiin jidduutti nuu dhiisaa jennee kadhannee nagaa wali araarsinee addaan galutu caalamoo giddiidhaan dhiibnee nama kana amma akka isin jettan kana oofnee kabadee haa baduu akka maraatichi gabaa darbateetti. Tokkochi keessaa badee jedhe jedhan kabade badee jedhe jedhan sangoodhuun barbaanne sangoodhuun barbaadu akka mataa kiyyaatti jiddumatti ilaallee waan kana yoo naga buufnee jennee deemaa jirra obboleessoo waanuma sirni hambaallee kalee qabutu tana namni yoo kallattii ittiin ilma namaa falu dhabe kallattiin falaa jidduma galeessatti falu akka shari'aatitti illee mafsadaarra maslahaa laallachuu maslahaatu isii tana jechuu barbaadeetan. Yoo namni jaarsoleellee warri as keessa jiranillee tanumarratti walii galle ati bilbilatu jala si dabarse natti fakkaata karaa kanatti osoo laalleeti waan kana fala buufne jechuu barbaanneeti dhiiroo moo qaanni kun akka hin cinne barbaaddan ajandaan kun maa deemu barbaaddan hin ta'u asumatti dhaabnee waan kana asumatti fallee hojjattii tanaallee birri masamarallee kan nuu dhiisii wanni kun gurbaa kana bira isa biraa sii dhabnellee yoo jenni hagattiisa yoo gadillee Rabboon nu dhiifte isaniif hin deeddu mucaa kanaallee guutiillee as kafalillee yoo jenne kanaaf hin deegu jecha eebba hawaasni kun kennuuf ija hawaasa kanaattu isaanii caala ammallee jara lamaanuu kadhataa jirra isin araarsinaa tana moomaatiif rabboomaatiinillee jiddu isin araarsina gannuu waan kana ajandaa waaqummuuti. Waan kana jidduutti isin ilaallee isin araarsinaadha. Kiisha keenya kaandaa miti. Kanatti deemuu barbaanneeti. Haqa ofii fudhatee addaan galuudha. Wanni nama maraa fayyaa gootee addaan galchitu. Kan kanarraa hafe akkuma reef isin dhageettan haga dhiiga wal buusuutitti deemna wanni nama jechisiisu hin jiru. Birrii 3,000 yookaan mootuu 4,000 jecha namni sadarkaa sanitti gadi bu'ee wal xiqqeessuun barbaachisaa miti. Ijoolleen tullachuu daa'imaa miti. Isiilleen quraana qabattee kennee jira naan kafalamne jettee haa kakattu. Mucaalleen hin galchine jedhee haa kakatu waan isiin qabdu yoo mucaanuu kafaluu hin dandeenye Oromoon birrii 100 olii fuutee kafaluu dandeenya isiileen haqafiif hin dhabdu jechaadha. Kanaaf dubbii gadi mammartanii birdilibsii waan garagaraa irra dhooytanii biran tarina haqa mucaa abdii jedhamullee haqa mucattii Aliyaallee haqa mucaa kaanillee akka bayuuf dhugaan jirtu abbaan hillim jedhee kakatee qileetti taree dhalli isa goge haa gogu. Dhugaa jirtu baasa tanuma jechuu barbaadan gabaabumatti martanii dubbii biran tarina galatooma. Abbaa Gadaa waan jedhu yeroo amma Mubaarak dubbatu warra koomantilee ilaalaa jedhu koomantilee fedhiisan qabanii fedhii amma Mubaarak dubbate kana qabanii mee waan kana ilaala amma hojii namni koomantii amma nama dhibba. Mee takka chaansii xiqqoo nafaasa qaba. Ila dubbiin bakkee rakkina taate jara kenna amma waa lama walii amanan ummanni kun lama maalii fakkeenya irraa mammannuur irraa fuudhuu abdiin amaneetiniin jira jecha kana keessatti bakkeen rakkinni qabdu 2,000 kennee inni jedhu kana isiin ammootuyyuu kajettu agartee horii irraa qabu naa kenne malee tamammannuur irraa fuudhe sannaan kenninee jetti. Bakka kanatti araarri isii maaliree duuba waan kana amma evidensii amma isiin 2,000 fudhachuu evidensii hin barbaachisuu jechaadha. Evidensii ittiin barbaadnu jechuudha. Yookaan isallee rasiida ifidii jenneetiin waan isa gaafannuu miti. Already 2,000 isiinuu amante fudhachuu. Garuu horiin fudhatame kun horii kamii?
Isin sanumayu waan irraa qabu naa kenne malee tana naan kennine jette. Tana duuba araarti isii evidensiin barbaachisu akkamitti hiikamuu da isii waan kanarraa buutee lakkii horima san naa kenne jechuu araara tayaa jechuu. Achiin booda wanni bakka agarteetiin kakuu tanatti deemsisaa jiru badhee kana waan ifi agartee 2,000 itti kenname sun isiin akka liqaa irraa qabuu jette. Inni ammoo liqaa akkasiin irraa hin qabduu jedha. So kanaafuu dubbiin bakkee laallamuu qabu. Maddaa kiyya laal dubbii ifa sii godhaani jalqabaatii keessa jira waan ta'eef gaafa dubbii zamana dheeraa beekaa adeeroo dhaabbadhu dubbii zamana dheeraa beekaa. Amma bakkeen jiru evidensii isiin 2,000 san liqeessuu fi san waan san agartee wanni ittiin barbaadamu jecha kakuu kana malee gara dhibiitti argamuu hin danda'u jechuudha. Bakkeen jedhamu san. Tana ammootu lakkii kakuu san achin geessinu isiin illee amantee lakkii tana naa kennite irratti hafe naa haa kennu yoo jette karaan qulqulluun kana. Dubbiin bakkeen bakka sanitti agartee bakka agarteetiin kakuu sanitti oofaa jiru suni badhee sani agartee isiinis waan kan 2,000 fudhachuu. Garuu ammootu nu amma lafatti waa wal dhiitu jirraayyuu. Mucatti fi mucaani akka nu isini feenu ayyamtammo hinka katani sanjala lamaanitu jarri lachuu nama eeyyamuu miti. Nu akkanuma watara wal fixu jirra. Mee jaraayu ka waan nu murteessinee fudhatanii kan qaafadha. Sila bata abboo afaan kee fayyaa argatu garas deemna jenne namni martuu dhamatti ta'eeti ka gara gurbaa yaadni jirullee yaada gurbaa haasa'uuf kaakaas keessatti ka gara mucattii jirullee yaada mucattiitiif haasa'a. Silaa amma dubbiin gabaabduun jarru yoo ta isin jettan nuu taati jedhan wanni nama galchee hin jiru jidduu kanatti ammaraa gadhiisa jechuu danda'u mucattiin. Akkaan. Kana bira dhuftee yoo gurbaan anuu hin kafala jechuu danda'a. Akkaan. Amma namni martuu akkana godhaa miti silaa amma kallattiin sirni ittiin deemnee jennu silaa kama gabaabsaa jirru martuu ol baheen warqattee dubbii yaada adda addaa kennataa jirtanii Abbaa Gadaa. Mucaa tokko barreeffataa raayyaa Abbaa Gadaa. Maarree jaarsi kalema laala. Kalema akka toltu godha. Kaleman kakachiifne uume kaleen jirre kalee jaarsin kakachiisu. Finna irraa bayu ganda irraa bayu jira jaarsi akkuma kalee uumaa godhe. Biddilimsi irra marinaan tuni maal qabdi maal biddi waan kalee uumaan jirre qabna mootaramaan jirina. Ustaaz Abazaaro. Almal kam dhaadhesiin kam cawatti jedhani. Amma jarri lachuuyyuu Arsenaali Manchesteredha. Manchesterleen akka Arsenaal namoota jetti. Arsenaalillee akka Manchester namoota jetti. Jarri lachuuyyuu warra eeyyamuu miti. Mee nu uyyuu fagootti waliin fixiniiti. Mee jara lamaan sana haa bira dhadhee gaafadhu. Yookaan ammoo kaffalaa jedhaas nu qaba. Yookaan ammoo moyatti kakachiisaa bakka birraa fudhattu maa cadhistanii qaaqaa ooltan. Indee? Abdii muutii. Abdii qabadhu muutii. Abdii shaakee hin dubbatin. Abdii muutii qabadhu hin dubbatin ati. Abdii hin dubbatin. Qabadhu muutii. Dubbiin kennatanii kaatanii amma afaan lamuma afaanuma lama isaan bineensaa lamatu bayee galee jedhani amma jaraan akka nu isin jennetti nu araaramtammoo akka fedhii keessanii kakuusanitti nu araaramtanii gaafanna isima tana muyatti nuti banat maal godhuu dheeressaa walla. Abu Zarri jettan san sila isi wama qabdi Abu Zarri ki Jamal gonareme Aliya Wayati amma nulle lali burda nulle lali ni ustaza Abu Zarri falali dina wama qabani atille intala nama guddaati biyya guddaa baate Commenti hidi bona Commenti na hidi bona namni as jalatti yaada siqqaa qullee laalini akka namni akkas ta'e akkana ta'e illee jedhullee laalini tanuun jaarsaa siin jennetti nu araaramtamu si eebbifna karaa fedhiin kan kee kakuu jiru sanniin araaramta. Maarree ani isiniin duuban jiru kakadhullee yoo jettu akka nu dhaabadhu isin jennetti illee dhaabadhu kunoo ani gara lachittu isiniin jiru maaliif isin duuban jiru waan ta'eef.
Abbo ilmi barakaa jismii keetiin haa ba'u ulfaadhu baraka. Argitan jaarsoleen. Kun waan isiniin alan jiru akka isin nagootan ta'aa jette haati qabeenna himattu. Isiniin alan jiru akka isin nagootan ta'aa jette nu bilaash akkuma abbaan Abdallaa jedhe lafatti wal finna. Abbaa Abdallaa maal godhu nu jeexxarree maa olii gaffii fiiddani warri waasaa ustaaza baazarri madda. Maarree yoo akkanadha maal jedhan? Bakkennan kaa maal jedharree eebbisa. Eebbisaa kaa teessani. Maal waa diinaa hangafna. Maarree maa waa sadirra wal lolteemi jaarsaaf shayin. Qulu. Ayyee. Qorii du'aayi achirra wal lolani. Du'aayin karaa teessanii mire qulu. Qoriin tajaarsoleeti. Maarree ulfaadhu galatoomi jedhaani haftuun jettani. Rabbi barakaa isii haa godhu afaanuma kanaa jiru jettee nu dhaga'u ilmoo dhageettu rabbi haa kennuufi. Eebbisa hawaasa kee. Rabbi haa barakachiisu. Allah haa barakatu. Ilmi kee qabu sirraa haa bahu agartee gadaamessa keettira ilmi kee qabu haa bahu ulfaadhu nama agartee jabaa kee dhageette olumaa as jira abbaa gadaattu as jira qeerroo fi qarree hunda as jira kana hunda dhageette kanaaf ulfaadhu wayyoomii galatoomii jedhaan. Koottaa kaa. Amma yoo tana jennu gara ceenuu qabna moo? Maarree damee hafteche haa. Ittiin qajeelaa kaa gara lamaanuu maala numa ergattaniire. Maarree. Waasiin jenna mucattii gaafanne amma si geette ati hoo tan fudhattaa maarree dhaga'e gurrarraan dhagaa abdiin. Tanuun jaarsa akka jaarsi si falleetti nuu falamtamu. Akkuma fedhii deemte jennaan. Gurrarra dhagaa. Abbaa Abdallaa wal harkisa. Oromoon mammaakee maan jedhe beektanii? Ijji baddu barbareen sodaattuu jedhamee dhageeffadhaa kaa dhiifamallee naa godha. Ijji baddu barbareen sodaattuu jedhan. Abadan kan isin jettan kun qiyaamaa illee odoo buute galu wara kiyyaan. Dhageeffadhaa gara kiyyaan odoo qiyaamaa amma saati kana bu'aatti waan kana dhugaan jirtu akkana nu qixxeessi araarsine atas deebitu naan jettanii koo waan hin danda'amne. Haquma kana baaftee dhugaa rabbii quraana rabbii dhooftee kakattee rabbi zarii tiyya haadha tiyya nagaan nan galchin jettee rabbi dhala na haa kutu na haa gossu jettee anillee akkuma isin jette san jedhee kakadha malee abadan kana duubatti hin deebi'an. Maaf jennaan dhugaa irratti yoo kakadhe rabbi somaan an godhu namni somaan an godhu dhugaa irratti kakadha waan ta'eef. Kana waan ta'eef isinillee kakachuu qabdi anillee kakachuu qaba. Kana malee dubbiin araaraa kaamma isin qixxeessi araarsina jettan kun abadan waan hin taane haa kakattu kakachiisa anallee kakachiisa san malee falli jiru hin jiru abadan. Maaf jennaan isin kakattee jennaan dhageeffadha isin quraana rabbi dhooftee rabbi dhala kiyya haa kutu zarii tiyya rabbi haa kutu yoo isin jettee kakatte ergasii kakattee san akka kakachiisanii dhaga'i abdii shaashii akkaataa itti kakachiisanii sheekolee as keessa jira hayyoota as keessa jira san isaantu kakachiisatti kakachiiftu. Mabruki. Maal isin olii gaffii gaartanii isin jalaa iyyuu dubbannu. Maal dhiifama irraanaa oola irraanaa badanee torkii baraa tokko na darbu jira nee torkiidha anaa miti amma mana gale dhagaa kaa Mabruk wanni duratti nu jennu geette wanni duratti yoo ol fuutuu ulee gara na dhooftu beeke jedhani wanni ani duratti isiniin jedhu geette maarree tokko eeyyame tokko maarree waan biraa maal eenaree gara kakunu oofaati waan kana yoo mucaan qabaate mallaqa amma haa galchu yoo mucaan hin qabaanne mee achiin geenne koota mee achiin geenne abbaa Mabruukoo koota deebite atta deebite maal akka deebite atu argite wal dhiitte wal galte maarree wal dhiitte atta ta'e jettan akka uumeeti isitu maali isintu jedha waa isin dura jennaaree jedha teessani maal aalima hin qabna maarree aalimni bakkee qaba bakkana rifiddetti anuu hin dhufa isin jala harkisaa itti deema
Meena ergaa mucaa ma bira obboleessuma kiyya kana bira dhaqaa mallee. Abdii bira. Dhaqaa maa toltuuf dhayxani. Abdii. Mee adamma ta'ubadhullee waatu si jira waan jettu Oromoon kajaareetti amriin hin namne kaaree qalbiin hin namne jedhani. Silaa dhugaa kaariin nama guutu akkuma amma ati jettu kana amma ati nullee laali jecha nu jennu kanallee laali nullee waa balleessuufi waan amma jenne kana hin qabanne. Mee numa laali arsoomuma laali rabboomuma laali arsooma guddaa irrallee oromummaa irrallee wanni jiru rabbooma atillee nama lafaa dhufaa jiru dhiisi. Tamaraara maslahaa nu jennee tana as deebi'an taamma ati dhufte tana ani atin dhuftaa yuun seene mucatti dhufaa shaqqaa ture. Atamma tana mee hin qabatin nu jalaa yaa'ee oofame nu jalaa ambiti ambaa'ima oofamti. Mee sillee haamiinu rabboomuma keessa mee natti kasika rabbuma hafi nutti hafi tama nu jenne tana qabadhu lafeeti. Hizi womaan taatu maarree isin jettu jarana wanni rabbiin caale hin jiru dhugaa akkasinnaan jaattan. Jarana mucattiini waan soba haasaattuu fi waan dhugaa hin qabneef ka isin jettan. Badala feetii lafee abbaa Abdallaa abbaa Abdallaa mootii qabadha. Dhaga'ulleen barbaadu gurrillee nan dhaga'u. An dhugaa jirtu dubbataaran. Ammu jattiin tun kakattee birrii 2,000 inni narraa liqeeffateera jettee yoo kakattee tin jette birrii haqasii barbaaddanimi 3,500 akkaawuntii as ergaa amma galchaafi. Kanaa miti yoo jettan ammoo kakatuu qabdi an birrii tokko diraama tokko irraa fuudhan jiru akkamitti qixxeen nu araarsuu dandeettan. Inde isin hundinuu rabbiin jala teettanii dubbataattan garuu dubbii kana keessa wanni isin fayyadamtanii wanni isin fayyadamtan yoo jira dhageeffadhaa kan jala dhageeffadha wanni isin fayyadamtan yoo jiraatu dhugaa dubbattanii waan boru rabbii irraa isin gaafatu dhugaa dubbatuuf ulee kana teettaniittan jechoo garuu ammoo an bakka dhugaan kiyye jirutti bakka birrii kana 2,000 fuudhee isii galcheerutti bakka diraama tokko ka rabbiin amma halkanii kun argaa jiru anni rabbiin jala taa'ee dharanqaa jedhan haadha du'a bor du'aa kiyya rabbi beeka rabbiin jala taa'ee an birrii 2,000 isii irraa liqeeffadhee ka'ee adda isii kaadaa rabbi